Sana booraan aanaa dhaasitti sa'i tokko fayyadabe. Jennaan ogeeyyooti fayyaa isaa kana gara qalaniitiin laastikii kiloogiraama 20 keessa fuudhan. Akka ogeeyyooti fayyaa jedhanitti horii hedduu sila akkuma kanaan fayyisuu iyyuu hin danda'an. Galma daawwatitti tan irratti Dooktar Fira'uul Waaqoo duuba dubbise oduu tan Naayiroobii nu erge. Dooktar Fira'uul Waaqoo dhalatee kan guddate magaalaa Yaabalootti bara 2018 Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota fayyaa beeladaa Bishooftuu irraa kan eebbifame Fira'uul akkuma barnoota isaa fixeen godina horii beeladaa hedduun beekamu Booranitti ramadamee hojiirra jira. Torbee darbe godinuma kana Aanaadhaas keessatti horii pilaastika nyaattee dhukkubsataa turteef yaala baaqsanii hodhuun pilaastika kiiloo 20tti tilmaamu garaa loon kanaa keessaa baasuu hime. Abbaan horii abbaa Areeroo Carii jedhamu. Horiin kiyyaa yeroo baay'ee garaan ishii hin bohokaa hin albaati. Kanaafuu peestaalii nyaachuu hin ooltu jechuudhaan nu biratti dhufanii komatanii. Uummatiin horsee bulaa naannoo kennaa hojii baqaqsaanii haaluu akkasii kana naannoo kanatti hojjetamee hin beeku. Haruu haa ta'u kanaaf yoo duute illee aduutu ammoo uummatii horii kiyyarra laalee rakkoo kana akka nilleen gar keessaan fiduufi. Horii kiyyarratti na hojjedha peestaalii qabdi horiin kun baay'ee garaan bohokaa edee nu biraa fide. Nulleen eegaanii akkas jedhe booda horicha laallee beellamnee fi akkaataan sarjarii itti hojjetamu nyaataaf bishaan irraa hin qusataa jechuudha horiin osoo hin kennamne tursinaa. Guyyaa itti aanu sarjarii baqaqsaanii hodhuu kana hojjenne. Meeshaaleen baqaqsaanii haaluu hin hojjenne kun meeshaa piroojeektii DRLCP kan jedhamu kan igaadiin hoogganamu piroojeektii sunittuu meeshaalee akka deeggarsaatiin meeshaalee kana nuuf fidee jechuudha. Kana ammoo anesteeziyaa ittiin hojjenne buufata fayyaa Borboor irraa ogeessa fayyaa kan ta'an kokka bituu deeggarsaan nu kenne jechuudha. Akkasiin hojjenne. Dooktar Fira'uul yaaliin baqaqsanii hodhuu akkasii godina Booranaa keessatti kan beekame miti jedha. Kunis kan ta'e sababa hanqina meeshaa fi qorichaa godinicha keessatti mul'atuuni jechuun hima. Egaa wanni kana hojjenne booda Responsiin abbaa horiirraallee jiru baay'ee na gammachiisee jira. Wanni kun hubannoo guddaa uumee jira uummataaf. Baay'ee na gammachiisee jira wanni hojjetame kun. Godinni Booranaa qabeenyi beelladaatiin guddaa qabaatuuti. Haa ta'u garuu meeshaaleen fayyaa beelladaa qorsaa jalqabee gahaa hin jiru. Keessattuu sarjarii ilaalchisee gama mootummaatiin meeshaan dhiyaatu tokkollee hin jiru. Meeshaa hir'ina guddaatu jira. Sirumayyuu hin jiru. Obbo Areeroo Carii jiraata Aanaadhaas horii horsiifatanii qabulan Obbo Areeroon loon isaanii torbee darbe yaala argatte haala gaariirra jiraachuu ishee dubbatu. Goromsichi guyyaa garii in gorora yoo alal deeffataa jedhu alalli isaa warri dhufan jiru oomachaa safaan surirraa kaasee goromsaan wanni marreedhaan gara keessa jirtu laastikii gara keessa qalaa jedhee miidhagsiisee qalchiisee akka namni biratti dalaalee baratuuf tabaase laastikii gara kiiloo giraam 20 beektu keessa ba'i. Amma kunoo fayyaa garbi gadi hin dhiisanii aadaanidee fuulatti guyyoo gogeetti wayii nyaachisaa jira fayyaa dansa jechuudha. Ani dhugaa akka waan ba'e goromsi fiyyaarraa haaraan haadha lafee gammachuu akkasiin dhagahameyyuu wanti sijjeessa faagaa sidaasuu keessa ba'uusarra. Obbo Areeroon dabalanii yaalli fayyaa horii beelladaa akkasii godina Booranaa keessatti babal'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Wantichi akka malee faayidaa qaba. Namni laastikii sukkaarii itti bitee galaanii baadiyyaallee tamma kun cehaa jirti. Caatii itti guuranii galanii lafa jechuufaattu laastikii lafarra dabartee jirti. Laastikii sun ammoo horiin inni kee jiru mallattoon isaa guddoon yoo bonii xiqqaan tokko dhufe dafee humni dhabee horii kaan duraaddu. Kanaafuu ogeessii waan jiruufi wallaanachuu qabanii waan jedhu yaadan. Dooktar Fira'uul qabeenya beeladaa godina Booranaatti ammas balaatu as deemaa jechuun akeekkachiise. Silaa jaan dura talaalliin beeladaa waggaa waggaan taasifamuu qabu haga yoona hin gaggeeffamin jira jechuunis dubbata. Kitibaatiin horii waggaa waggaan kennamutu jira. Ji'a kana keessatti kennamuu qaba ture. Vaaksineeshinii mootummaan ni dhiyeessa. Garuu vaaksineeshinii sun hojjechuudhaaf gandi baadiyyaa deddeebitee hojjettaa. Kanaaf makiinaan jiraachuu qaba. Garuu yeroo ammaa kooroonaa vaayirasii paandeemikii kana wal qabatee deeggarsi jiru baay'ee xiqqaa waan ta'eef kitibaatiin kun kennamuutu hin jiru. Kanaafuu ji'a sadaan dhufu keessatti qabeenyi beelladaa keenya irratti kitibaatiin kun kennamuu dhabuu isaa miidhaa guddaa akka dhaqqabsu tilmaamama. Dooktar Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya misooma beelladaa godina Booranaati. Yaaliin fayyaa beelladoonni yoo dhukkubsatan baqaqsanii hodhuun kennamu barbaachisaa ta'uu dubbatan. Horii pilaastika nyaatte qofaaf otoo hin taane horiiwwan dhukkuba kan qabaniif illee barbaachisaa ta'ullee himu Dooktar Qaasim. Kanaafis yaala fayyaa horii akkanaan kennamu kana aanuti 13 godina Booranaa keessatti babal'isuuf itti jirra jedhu. Komii Dooktar Fira'uul hanqina qorichaa fi meeshaa ilaalchisee dubbates gaafatamanii akkas jedhu. Tokkoffaa waajjirri kun duraan waajjirri ta'e kophaatti waan hin bahiniif akka tokko waajjirri qonnaa fa'aa jala kan ture.
xiyyeeffannoo ammoo bara mootummaan kenne waajjirri kun addatti kophaa ta'ee rakkoo fi gargar baaseetiin gam baqaqsanii hodhuu kanallee rakkoo akkamitti jira meeshaa akkamiin nu barbaachisu waan jedhu olillee gaafannee meeshaa hedduu eeggachuu jirra. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti meeshaan hedduun baqqabee raabsineetiin gama baqaqsanii hodhuu kanaan bal'inaan itti deemaniitiin faayidaa uummatatti irraa argatu. Mootummaallee ta'ee akka biyyattiilleetti faayidaawwan kana akka ol kaateetiin xiyyeeffannoon biraallee kennamuu fi yeroo gabaabaa keessa furmaatiin argattenne jaanna. Qaamota immoo keenjoo kan naannoo kan keessa jiranii waan akka meeshaa kanaan akka isaan nu gargaaran waliin dhaabannilleetiin yaadna. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti sababa xiyyeeffannoon nalee furmaatiin argama abdii jedhu qaba. Inni biraan kan Dr. Qaasim gaafataman waa'ee talaallii beeladootaa otoo hin kennamin duubatti harkifate jedhameeti. Talaalliin tun inni noormaalii silaa akka seeraa akka ogummaatti yoo inni kennamu akkuma roobii dabreen kennama. Talaalliin kun akkuma beekamutti inni qorsaa miti mataan isaatu beektaa talaalliin dhukkubirraa hojjetama. Horiin immuunitii isaa yookaan dandeettii dhukkubirraa ittisuu akka inni diiveloop godhatuudhaaf kennamaa fi kanarraa kaayetti namoo qaamni horii sun osoo gadi hin buune osoo wanni akka bonaa haa koolaa hin dhufne dura kennamuu qaba. Isa dura kennuudhaaf amma torbaan asitti jalqabnaa inneetiin jirra. For your information ammallee aanota hundarra deemu jira waan gartee humni guddaa hin barbaanne kan motoriin hojjechuu danda'an kan miilumaan ogeessiis deeme hojjechuu danda'u gandi dhiyoo jiru gandi rakkoon qabaa jiru walaasofneetiin konkolaataa tokkollee sadarkaa godinaatti hin qabna isallee itti ergaa torbaan itti aanu asitti jalqabnaa inneetiin sagantaa akkanaa qabannee jirra jechuudha. Dargaggeessi gana 27 yaala fayyaa beeladaan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamee Booranatti jirra jiru Dr. Fira'uul waan hedduu yaadaa qabaa jedha. Keessumaa godina Booranaatti dhibeewwan horii horsiisee bulaa miidhaa jiru jedhe kanneen akka dhibee somba loonii fi dhibee somba re'ee irratti qorannoo gaggeessu akka barbaadus dubbata. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.